jiran. Dhalattuun Oromoo shamarreen Miskiyyaa Ahmad Jaamtu biyya Liibiyaa keessatti hidhattootaan ukkaamamtee rakkoo keessa akka jirtu ibsatte akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Baha Oromiyaa magaalaa Dirreedhaawatti tan dhalatte shamarreen Miskiyyaan biyya Liibiyaa keessatti daldaalaan qabamtee to'annaa jala jiraachuu ibsuudhaan dhaamsanaaf dirmadhaa marsaa hawaasaa irratti gadhiifteen to'annaa jala jiraatuu fi gadi lakkifamuuf immoo doolaara Ameerikaa 13,000 gaafatamuu ibsite. Akkuma argaa jirtan kanatti shamarreen Miskiyyaan harkaa fi miila ishee duubaan walitti hidhanii baatirii konkolaataa duddarra kaayanii maallaqa akka ergisiifattuuf rakkisaa jiran. Amma duras horii akka ergisiifattuuf gidirfamuu kan dubbattu dhalattuun Oromootuun rakkoo kana keessa akka baatuuf hawaasa Oromootti iyyataa jirti. Hanga ammatti garuu kan dhaqqabeef hin argamne. Maallaqa gaafatame kana argachuu baannaan qaama koo cicciranii na ajjeesan jechuu yaaddoo fi muddamsuu keessa jirtu ibsite. Gochi akkanaa kun baqattoota hedduuf Liibiyaa keessatti qormaata tahee akka jiru beekamaadha. Godaantonni ardii Afrikaa irraa gara Awurooppaa seenan hedduun isaanis rakkoolee amma